Kabajamtoota maatii Meelbaa Saayikidha akkam jirtu? Kanneen nan beekneeffan Dr. Daawitiin jedhama. Hakiima yaala sammuuti. Waa'een turtii walqunnamtii saalaa namoota baay'eedhaaf gaaffiidha. Keessattuu dhiirotaaf. Sababiin isaa itti fufuu fi dhaabbachuu walqunnamtii saalaa fedhii isaa raawwachuu fi dhiisuu dhiira irratti hundaa'a waan ta'eef yoo dhiirota yaaddesse waan nama dhibu miti. Gara biraadhaan yoo ilaalle yaadda'uun isaanii poozitiivlii fudhatamuu danda'a. Sababiin isaa gammachuu haadha warraa isaanii gammachuu jaallee isaaniitiif dhiphachuu isaaniirraa kan ka'e waan ta'eef. Sagantaa irraatiin turtii walqunnamtii saalaa hagamii yoo ta'e sirriidha. Fayyaalessa kan jennu turtii hagamiiti. Namooti baay'een hagam turu isa jedhuuf deebii laanna. Itti aansuudhaan dhibeelee turtii walqunnamtii saalaatiin wal qabatan ilaalla. Dhibeeleen kun garmalee turuu walqunnamtii saalaa ta'uu danda'a. Garmalee gabaabbachuu walqunnamtii saalaa ta'uu danda'u. Gara dhuma sagantaa kanatti maaltu rakkoolee kan akka nutti fidu ilaallee furmaata isaanii keenya. Sagantaa kanarraa barnoota gaarii akka argattan abdii guddaan qaba. Hawaasa jabanaa kana keessa waa'ee walqunnamtii saalaa ifaaf ifaatti walitti haasa'uu baannullee garmalee waa'ee isaa dhaadhessuudhaan waa'ee isaa yaadda'uun yaaddoo kanaan dhiibbaa ofirraan ga'uun wanta baratamaadha. Wantoota nuyi waa'ee walqunnamtii saalaatiin wal qabnee irra deddeebinee yaaddofnu keessaa inni tokko turtii walqunnamtii saalaa hagam ta'uu qabaa? Walqunnamtii saalaa aayidiyaal ta'uudhaaf maal ta'uu qabaa? Qaamni saalaa dhiiraa hagam dheerachuu qabaa? Hagam furdachuu qabaa? Hagam ta'uu qabaa? Kanneen jedhan yaaddoo nuyi yeroo baay'ee ittiin mataa of cabsinu yaaddaa oollu keessaa muraasa. Yaaddoon kun hundeensaa wantoota nuyi waa'ee walqunnamtii saalaa bifa hamiitiinis ta'u namoota irraa dhageenyu irraa ta'uu danda'a. Muuvii garaagaraa walqunnamtii saalaatii wajjiniin wal qabatanii wajjiniin ilaallee ta'uu mala. Namootni kaan immoo dhuguma rakkoo fiiziyoolojikaal ta'e rakkoo keessaan wal qabate qabaatanii dhimma walqunnamtii saalaa kanaan garmalee yaaddaanis hin jiru. Akka bu'aaleen qorannoo garaagaraa agarsiisanitti dhiirotni umuriin isaanii waggaa 18 hanga 70 ta'an keessaa garri 20 haga 30 jiran turtii walqunnamtii saalaa isaanii irratti gammachuun qaban waa'een isaa garmalee isaanii yaaddessa. Yaaddoo kana bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa namootni dhuguma fiiziyoolojikaalii rakkina qabaatanii walqunnamtii saalaatii irratti dafanii raawwachuudhaan haadha warraa isaanii yookaan jaallee isaaniitiifis rakkina ta'anii ofii isaaniitiifis rakkina ta'uu malu. Kaan immoo koominikeeshinii haadha warraa isaaniitii wajjiniin dhabuurraa kan ka'e odeeffannoo namarraa dhaga'aniin muuviirraa arganiin of wal dorgomsiisanii tarii haadha warraa koo gammachiisaan jiru an laata yaada jedhurraa yaadda'uu malu. Egaa akka bu'aan qorannoo biyyoota addunyaa kana keessaa baay'inaan hirmaachise agarsiisutti turtii walqunnamtii saalaa dhiiraa giddugaleessan daqiiqaa 5.4. Qorattootni kun kan isaan godhan cimdoota baay'ee biyyoota baay'ee irraa walitti sassaabanii walqunnamtii saalaa gochuuf gaafa ka'an sa'aatii qabatanii akka isaan walqunnamtii saalaa godhan gaafa raawwatan sa'aatii akka qabatan ajaja kennuudhaan gabaasa isaan deebisanii qorattoota kanaaf kennan analaayiz godhamee riizaaltii argameedha. Akka qorannoo kanaatti sa'aatiin kan qabamuu qabu gaafa qaamni saalaa dhiiraa fi dubartii wal argu irraa jalqabee haga dhiirri fedhii isaa fixatutti. Wantootni qaamotni saalaa walitti bu'uu isaanii dura godhaman hundumtuu keessatuun seeniin jechuudha. Akka qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa dubartii bira ga'een stoop waachiin jalqabaa. Akka dhiirri fedhii isaa fixateen stoop waachiin dhaabbataa. Gabaabumatti yeroo walitti bu'iinsi qaama saalaa godhame qofadha kan ilaalame qorannaa kanaan jechuudha. Namootni kun irra deddeebiin eega walqunnamtii saalaa godhanii sa'aatii qabatanii booda gabaasa isaanii fudhatanii gara qorattoota sanaa dhaqu jechuudha. Malli qorannaa kanaa baay'ee rakkisaa ta'us riizaaltiin qorannaa kanarraa argame baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Dhiirotni walqunnamtii saalaa kana keessatti hirmaatan sekoondii 34 haga daqiiqaa 53 turtiin isaan galmeessan. Giddu galeessa isaa yoo fudhanne daqiiqaa 5 fi sekondii 4. Kanaaf dhiirotni baay'een giddu galeessan daqiiqaa 5 fi sekondii 4 walqunnamtii irra turuu danda'anii jechuudha. Ituu wantoota walqunnamtii saalaa dura godhaman wal dhungachuu wal qaqqabuu wantooti kan biraan godhaman ituu keessan seeniin jechuudha. Bu'aa qorannaa kanarraa wanti nuyi hubannu inni guddaan dhiirri walqunnamtii saalaa irra hagana turuu qaba yeroo hagammaatu fayyaalessaa jechuun nama rakkisa. Sababiin isaa akkuma bu'aa qorannaa armaan olii argitan sekondii 34 haga daqiiqaa 53 kan turantu jira. Garaagarummaan dhiirota gidduu jiru garmalee bal'aadha. Kanaaf wanti guddaa walqunnamtii saalaa keessatti ilaaluu qabnu wal simuu dhalaa fi dhiiraa malee turtii yeroo miti kan wal dorgomsiisuun nurra jiraatu. Hin hubatamaa miira keessa jirra waan ta'eef yeroo ammamiin ture ammamiin hin turre jedhanii beekuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya inni guddaan jaalleen koo haati warraan koo wantan gochaa jirutti gammadaa jirti wal gammachiisaa jirraa'oo isa jedhu irratti kan xiyyeeffachuun irra jiraatu. Yeroo turtii keenya lakkaa'uurra namoota kan biraadhaan wal of dorgomsiisuurra
An wanti godhaa jiru haadha warraa koo gammachiisaa jira, gammachiisaa hin jiru. Jaallee koo gammachiisaa jira, gammachiisaa hin jiru. Isarratti kan xiyyeeffachuun nurra jiraatu. Dhiirri tokko garmalee dafee fixa jechuudhaaf turtii wal quunnamtii saalaa isaa hagam ta'uu qaba. Kana bakka lamatti hirree ilaaluutu nurra jiraata. Inni jalqabaa ijoollummaa isaatii ka'ee durumaa ka'ee kan irra jiru yoo ta'e. Inni lammataa kan yeroo keessatti dhufe yoo ta'e. Kan durumaa ka'ee irra jiru yoo ta'e daqiiqaa tokko gaditti fedhii isaa raawwata yoo ta'e yookaan ituu qaamni saalaa isaa fi qaamni saalaa dubartii walitti hin bu'in dursee fedhii isaa raawwata yoo ta'e. Kan yeroo keessatti dhufe yoo ta'e garuu qaamni saalaa isaatiif qaamni saalaa dubartii walitti bu'ee daqiiqaa 3 gaditti raawwata yoo ta'e yookaan turtii isaa yeroo duriirraa garmalee hanqate yoo ta'e. Gareen lammanuu kan yeroo keessatti dhufes haa ta'u kan ijoollummaadhaa ka'eetti dhufe rakkoo qabu jechuudhaaf rakkoon kun kan yeroo mara isaan mudatu ta'uu qaba. Yoo xinnaate yeroo isaan wal quunnamtii saalaa gochuu barbaadan keessaa 75% ol keessatti rakkoon kun isaan mudachuu qaba. Fedhii ofii dafanii fixuudhaaf kan nama saaxilan wantoota gurguddoo lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa rakkoo qorqalbiiti. Rakkoo qorqalbiiti yeroo jennu waa'ee wal quunnamtii saalaa irratti hubannaa dhabuurraa kan ka'e garmalee mirqaanaan ilaaluudhaan dandeettii ofii garmalee egzaajireet godhanii dhiibbaa ofirraan ga'uudhaan ta'uu danda'a. Yookaan immoo sodaa raawwachuu wal quunnamtii saalaatiin ta'uu danda'a. Wal quunnamtii saalaa kanaaf haaraa ta'uudhaan danda'ee raawwadhu laata? Haadha warraa koo yookaan jaallee koo kana hin gammachiisuu laata? Dadhabaan ta'a laata? Yaaddoo jedhurraa ta'uu mala. Akkasumas barsiifata hamaa qabaachuurraa ta'uu danda'a. Namni tokko wal quunnamtii saalaa dhoksaadhaan bare yoo ta'e lafa bilisummaa hin qabnetti wal quunnamtii saalaa bare yoo ta'e namootni natti dhufu jechuudha yoo wal quunnamtii saalaa godhaa ture ta'e yeroo baay'ee wal quunnamtii saalaa sana keessatti namni na qabaa laata natti dhufaa laata jechaa godha waan ta'eef fedhii isaa dafee fixachuun dirqama ta'a. Gara biraadhaan namootni wal quunnamtii saalaa poornogiraafiidhaan yookaan ofiin of gammachiisuudhaan baran nama sodaachaa nama ofirratti eegaa godhu waan ta'eef dafanii fixachuudha sammuun isaanii kan inni shaakalu. Kanaaf barsiifatni gaariin taane kunis dafanii fixachuu wal quunnamtii saalaatiif nama saaxiluu danda'a. Inni kan biraan ijaarsa narvii garmalee dammaqaa ta'e qabaachuudha. Fedhii ofii fixachuun yookaan ijaaguleet gochuun dhiiraa guddaansaa to'annaa dhiiraa kan jiru. Narviin isa to'atu kun kan namoota kan biraarraa addatti hyperaktiiv yookaan dammaqaadha yoo ta'e namni kun narviinsaa bifa kamiin iyyuu yoo inni stimuleetir ta'e dafee fedhii isaa fixachuudhaaf dirqamaa jechuudha. Kan guyyaa keessa namatti dhufan immoo qorichoota garaagaraa fudhachuudhaan ta'uu danda'a. Araada garaagaraa fudhachuudhaan wantoota akka jimaa fi kan kana fakkaatan fudhachuudhaan namatti dhufuu danda'u. Kan biraan miidhaan qaamota wal hormaataa keenyarra ga'uudhaan ta'uu danda'a. Kun baqaqsanii yaaluu garaagaraatiin ta'uu danda'a. Balaa konkolaataatiin balaa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Naannoo sanatti miidhaan yoo namarra ga'e rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Akkasumas dhibee sammuu kanneen akka dhiphuu hamaa, gaddabbuu hamaa rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'u. Faallaa kanaatiin fedhii ofii fixachuu dadhabuu yookaan garmalee fedhii ofii fixachuudhaaf turuunis ni jira. Kun delayed ejaculation jedhama afaan saayinsii isaatiitiin. Rakkoon kun yeroo qabachuudhaan sa'aatii qabachuudhaan utuu hin taane of hubannaa namichichaatiin kan daagnoos ta'udha. Dhiirri tokko wal quunnamtii saalaarra yeroo barbaadu ol haga barbaadu ol turuuf yoo dirqame fedhii isaa fixachuu yoo dadhabe al tokko darbee cirumayyuu fedhiin isaa raawwachuu dhiisuu yoo jiraate haati warraan yookaan jaalleen isaa rakkoo kanaan yoo komii qabaatte dhibee daagnoos ta'udha. Dhiirota yeroo baay'ee rakkoo kanaan dhufanii wal'aansan barbaada jedhan nu mudatan al baay'ee. Akkas jechuun rakkoon kun miidhaa namatti hin fidu, dhiphuu namatti hin ta'u jechuu miti. Keessattuu haadha warraa fi jaallee isaanii irratti miidhaan ni geessisu hamaadha. Dhiirotnis sababa rakkoo kanaatiin wal quunnamtii saalaa baqachuu jalqabuu danda'u. Erga wal quunnamtii saalaa irratti hirmaadhee fedhii koo yeroon barbaade fixachuu hin dandeenye dadhabbii hamaa keessa nagalcha erga ta'e maaliif hin gara wal quunnamtii saalaa dhaqa? Yaada jedhurraa wal quunnamtii saalaa baqachuu jalqabuu danda'u. Dubartooti isaanis jaalleen isaanis wal quunnamtii saalaa isaanii wajjin gochuu baqachuu danda'u. Maaltu rakkoo kana namatti fidaa jennee yoo ilaalle akkuma rakkoo dafanii fixu rakkoon kunis bifa lamaan namatti dhufuu danda'a. Inni jalqabaa rakkoo qorqalbiidhaan namatti dhufuudha. Namootni yeroo baay'ee rakkoo kana ijoollummaadhaa kaanii qaban haala guddisa isaanii yoo ilaalle baay'een isaanii kan wal quunnamtiin saalaa hamaadha, cubbuudha, waan xuraa'aadha jedhamaa warra guddatanidha. Sababa kanaan sammuun isaanii gara wal quunnamtii saalaa gaafa dhaqan garmalee of qabuu wanta wal quunnamtii saalaa irraa barbaachisu hundumaa gochuu irratti rakkatoo ta'u.
Kan biraan namoota qalbiin isaanii dubartiidhaan miidhame yoo ta'an. Kan guyyaa keessa namatti dhufe yoo ta'e rakkoon hariiroo jaalalaa isaanii keessa, hariiroo gaa'ilaa isaanii keessa jiraachuu kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf inni dhiiraa mucaan barbaadu, daa'ima argachuun barbaadu, garuu hin barbaadu jedhee iseetti himuun sodaata yookaan fuulleetti barbaaduu dhiisuusaa sababa rakkoo qalbii garaagaraatiin hin beeku ta'a. Egaa sammuunsaa isa eeguudhaaf gaafa inni walqunnamtii saalaa irratti hirmaatu akka seenan hin ulfoofne bifa kanaan irraa eegaa jechuudha. Sammuunsaa fixachuu fedhii isaatii dhowwuudhaan rakkoonni sodaaturraa isa eega jechuudha. Namootni hariiroo isaanii keessatti walitti bu'iinsa qabanis walitti bu'iinsa isaanii miira isaanii akka gaariitti baafachuudhaaf dandeettii hin qabne sammuun isaanii bifa kanaan lola hariiroo isaanii keessaa rakkoo hariiroo isaanii keessaa agarsiisuu danda'a. Sababiin garmalee walqunnamtii saalaa irra turuu yookaan fedhii ofii fixachuu dadhabuu kan biraan rakkoon narvii naannoo qaama wal hormaataa jiraachuu ta'uu danda'a. Rakkoon narvii kun haala garaagaraatiin dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf namoota dhukkuba sukkaaraa qabaniif narviin naannoo wal hormaataa sana jiru sababa ol ka'uu sukkaara isaaniitiin hadooduu danda'a. Sababa kanaan akka durii istimuleetir ta'uu yookaan dammaquu dadhabuudhaan fedhii isaanii fixachuu dadhabsiisuu danda'a. Yookaan namootni dibata garaagaraa qaamota wal hormaataa isaanii irratti dibuudhaan akka qaamni isaanii adoodee walqunnamtii saalaa isaanii fooyyessu gochuudhaaf wantooti goggodhaman tokko tokko hin jiru. Dibatooti kun narvii qaama saalaa isaanii adoochuu danda'a. Sababa kanaan gaafa walqunnamtii saalaa godhan qaamni isaanii adooduu irraa kan ka'e fedhii isaa fixachuu dadhaba. Akkasumas miidhaan garaagaraa qaama wal hormaataa isaanii irra ga'uudhaan kunis baqaqsanii yaaluudhaan ta'uu danda'a, balaa konkolaataa yookaan balaa garaagaraatiin namarra ga'uudhaan waan dhufuu danda'udha. Qorichootni dhibee sammuutiif kennaman kanneen akka farra gaddabbuu, farra saayikoosisii rakkoo kana fiduu danda'u. Egaa turtii walqunnamtii saalaa fayyaalessa kan jedhamu hagam akka ta'e ilaallee dhibeeleen turtii walqunnamtii saalaa garmalee ol ka'uu ta'uu danda'a, garmalee gabaabbachuu danda'a, maal akka ta'an ilaallee maal fa'aa akka rakkoo kana nutti fidan ilaallee dhumarratti furmaati rakkoo kanaa maal akka ta'an haa ilaallume. Akka bu'aa qorannoo armaan olii irratti ilaalletti dhiirotaa dhiirotatti turtii walqunnamtii saalaa baay'ee garaagara. Kanaaf hiriyoota keenyaanis ta'ee wantoota muuvii irraa ilaalluun of dorgomsiisuun barbaachisaa miti. Xiyyeeffannoon keenya inni guddaan haadha warraa keenya yookaan jaalallee keenya wajjiniin gammadaa ta'uu keenya, waliigaltee qabaachuu keenya, walqunnamtii saalaa keenyaan wal simuu keenya irratti kan xiyyeeffachuun nurra jiraatu. Wal dorgomsiisuun kun rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Namootni walqunnamtii saalaa keessa gaafa jiran miira keessa seenu. Yeroo walqunnamtii saalaa irratti fudhatan sana beekuu hin danda'an. Gaafa isin alatti waa'ee walqunnamtii saalaa turtii isaatii gaafattan dhiirotni baay'een ol kaasaniiti kan isinitti himan. Daqiiqaa 20, daqiiqaa 30, daqiiqaa 40, 5, 10 wanti isaan jedhan hundumtuu sirriidha jedhanii fudhachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Dhiirotni ofitti amanamummaa dhaban immoo turtii walqunnamtii isaanii yoo isin gaafattan gadi xinneessaniiti kan isinitti himan. Sababiin isaa already ofitti amanuu hin qaban gatii ta'eef gaafa miira keessa galan turtiin isaanii sun xinnaateeti kan sammuu isaaniitti mul'atu. Inni lammataa muuviidhaan of dorgomsiisuun muuviin jireenya dhugumaa miti. Muuviin muuviidha. Akka nama hawwatutti, akka sammuu nama hawwatutti qaqqajeelchanii, babbareechanii wanta isaan hojjetanii fidanidha. Kun jireenya dhugumaatii wajjiniin waliin argu. Isaa wajjiniinis wal dorgomsiisuun dogoggora. Kanaaf furmaatiin jalqabaa namoota wajjiniin of dorgomsiisuu dhiisuu, muuviidhaan of dorgomsiisuu dhiisuudha. Qabxii lammaffaan dawaa kamiin iyyuu kan doktoraan isiniin ajajamne gabaa dhoksaatiin isinitti gurguramuu yaalu qaama keessanitti hin dibina, hin fudhatina. Yaadame wanti isin qaama saalaa keessanitti dibdanii akka turtiin walqunnamtii saalaa keessan dheeratu gootan adoochituu narviiti. Narvoota naannoo qaama saalaa keessan jiran sana adoochuudha hojiin isaanii. Gaafa isin qaama saalaa jaallee keessanitti buustan isee isin adoochu iseedhaafis turtii isee dheeressitanii jechuudha. Wanti isin ofitti dabaltan iseedhaafis hin dabala. Kana qofa miti. Utuma rakkoo qabaachuu keessan hin beekini kan isin qoricha kana fudhachaa jirtan. Yoo hakiima bira dhaqxan jalqaba rakkoo qabaachuu dhiisuu keessan adda isinii baasa. Rakkoon keessan wal'aansaa barbaaduu dhiisuusaa adda isinii baasa. Gaafa doktoraa wajjiniin haasoftan odeeffannoo argattaniin rakkoo qabaachuuf dhiisuu keessan erga baratanii booddee waa'ee wal'aansa keessanii murteessuu dandeessu. Qabxii sadaffaa fi inni murteessaan jaallee keessan haadha warraa keessanii wajjiniin haasa'uu. Dhugumaa isee gammachiisuudhaaf waa'ee iseetii kan isin dhiphise yoo ta'e sakandii 30 yoo ta'u turtiin keessan iseen itti gammadduu taanaan maaliif wal'aansa barbaaddu? Maaliif qoricha kan biraa fudhachuu barbaaddu? Namoota rakkoo dafanii fedhii fixachuu qaban keessattuu umuriin isaanii waggaa 25 gadi ta'e keessatti gaafa walqunnamtii saalaa gochuun isaanii firikweensiin isaa dabalaa dhufu rakkoon kunis fooyya'aa dhufa. Sammuun isaanii baraa tireeningii fudhachaa dhufa. Kanaafituu haadha warraa keessan jaallee keessanii wajjiniin hin mari'atin gara wal'aansaas gara qoricha bitatanii waa godhachuu keessan seenina. Isee wajjiniin haasa'uun
waan isheen barbaaddu baruuf isin gargaara. Isinis malattiin rakkoon keessan furamu achumatti argachuu dandeessu. Furmaati afuraffaan namoota rakkoo dafanii fixuu qabaniif erga haadha warraa keessan yookaan jaallee keessanii wajjin rakkoo keessan haasoftanii booda achumatti wanti isin gochuu dandeessan tokko haala wal quunnamtii saalaa ittiin gootan poozishinii ittiin wal quunnamtii saalaa gootan jijjiirtanii ilaaluun kan isinii mijatu barbaadu tokko. Inni lammataan gaafa wal quunnamtii saalaa gochuu jalqabdan fedhiin keessan isinitti dhufu sochii wal quunnamtii saalaa keessatti gochaa jirtan dhaabuu. Gaafa isin sochii keessan dhaabdan fedhiin keessan inni ba'uuf ture ni dhaabata. Aara galfattu jechuudha. Of dadammaqsuu wantoota istimuleet isin godhan gochuu dhaabdanii haaraa jalqabdu. Akkas gochuudhaan si'a 3 si'a 4 erga dhaabdanii itti deebitanii booda si'a 4ffaa irratti yookaan 5ffaa irratti fedhiin keessan akka inni ba'u eeyyamtu. Gocha kana yoo irra deddeebiin gootan sammuu keessan shaakalchiiftan jechuudha. Turuu narvii keessan naannoo qaama wal hormaataa jiran shaakalchiiftan jechuudha. Namootni rakkoo garmalee wal quunnamtii saalaa irra turuu yookaan fedhii ofii fixachuu dadhabuu qabaniif namootni kun yeroo baay'ee gaafa ofiin of gammachiisuu godhan fedhiin isaanii seerumaan dhufaaf akkuma yeroo kaan itti dhufaaf. Kanaaf ofiin of gammachiisuu yaaluu. Gaafa kana gootan fedhiin keessan dhuguma godhee akkuma yeroo kaan itti raawwata taanaan erga ofii keessanii of gammachiisuu jalqabdanii booddee gaafa fedhiin isinitti dhufu gara qaama saalaa dubartii keessanii yookaan jaallee keessanii dhaquudhaan sammuu keessan qaama saalaa jaallee keessanii yookaan haadha warraa keessanitti madaqsuun ni danda'ama. Wantoota kana yaaltanii rakkoon keessan kan itti fufu yoo ta'e rakkoon kun mana yaalaatti wal'aansa quubsaa wal'aansa gahaa rakkoo qabudha. Kanaaf gara mana yaalaa dhufuudhaan bifa qorichaatiin bifa yaal dubbiitiin wal'aansa quubsaa argachuu dandeessu. Kan biraan rakkoo walitti dhufeenya haadha warraa ofii yookaan jaallee ofii wajjin jiru furuu yoo dhibee gaddabbuu jiraate dhibeen dhiphuu jiraate isaaniif wal'aansa argachuu muddama sammuu ofirraa ittisuu araada garaagaraa irraa of fageessuu jimaa hir'isuu alkoolii hir'isuu tamboo aarsuu dhiisuu yoo dhibeen sukkaaraa fi dhibeen onnee jiraate haalaan yaalamuu gorsa hakiima keenyaa hordofuu kanaa fi kan kana fakkaatan gochuun rakkoo keenya salphisuu dandeenya. Egaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa barnoota gaarii irraa argattaniittu jedheen abdadhaa. Kanneen meelbaa saayikitiif keessummaa taatan sabskiraayib godhaa. Namoota dhimmitaniif akka inni ga'u sheer godhaa. Yeroo biraa sagantaa biraan haga wal